Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota qophii gola seenaadhaati. Qophiin gola seenaa irraan tanaa qophii addaatiin kan walitti deebinee jira. Tanumaaf tan jedhuttu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka jirtan maratti nageenyi kiyya isinaa ga'u jechaa. Gaa qophiin keenya irraan tanaa walda'iinsi tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa akkuma beekamutti hojii gargaarsa lammummaadhaatiin beeka. Irraan tanaas qophii iyyannoodhaati dhiyeeffannee harkaa qabna. Eenyutuun keessan ooltu qophiin tun maaliituun keessan hin oolamu. Kanaafuu wallisaa kadir haramaayaa dargaggeessa qabsaa'aa umrii isaa guutuu Oromoodhaaf qabsaa'aa ture. Warraa isa qabsoo qeerroo keessattis waggaa 6 kan hidhame. Arra haati isaanii dhukkubsattee itillee irratti haftee jirti. Diinagdee waan isiisan itti yaalaniin gargaarsa fedha. Wallisaan kadir haramaayaadha. Kanaafuu haati kadir haramaayaadha haadha keenya. Haa gargaaruun isiniin ja'a. Ogeessi kaameraadhaa fuullee kiyyatti argama Abdunaasir Muhammad. Qopheessaan qophii tanaa Boonaa Birraati. An artistii Boonaa Birraati. Kanaafuu harmee kadir haramaayaa bira haa dhaabbannu. Haati isaa haadha teenya. Kanaafuu bira dhaabbachuun keenya dirqama keenya. Wallisaa kadir haramaayaa sabboonaa Oromooti. Haadha isaa bira dhaabbachuun dirqama keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinjaa obboleen kiyya ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanitti salaamtaan teenyatti yetuun isinaa geessuun isinjaa dhaamsa tokkoon qabadee dhufe. Siniin qabadee dhufe wallisaa keenya kadir haramaayaa harmeen isaa jalaa dhukkubdee harmeen isaa nuuf haati isaa nuufillee haadha teenya saniifuu dhukkubsattee itillee irra jirti nuun nyaa'u bira dhaabbannee gargaaruu qabna. Waldayaa tumsaa fi gargaarsaa qeerroo Oromiyaati. Maqaan kiyyalleen achumaan Jannaa Muhammad Yusuf dhaloonni kiyyaas Harargee Lixaa magaalaa Machaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyya Abdunaasir Muhammad Usmaanii waldayaa tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaatti miseensa baandii qeerroo ganamaa keessatti illee miseensa kaameramaanii isaaniiti. Obboleessa keenya kadir haramaayaa haati isaa harmeen isaa hedduu dhukkubdii isiisan bira haa dhaabbannuun jaa. Maaliif inni kuni nama hedduu qabsoo keessatti bu'aa biyyi keessa bahee deebi'ee amata 6 hidhamee hidhaa keessa amma bahee waan kana ta'eefu gargaaruun dirqama lammii ummata Oromoo hundarra waan kana ta'eefu isin hundi keessanuu ilmaan Oromoo isa bira dhaabbattanii harmee isaa gargaaruu qabdanii yaa ilmaan Oromoon isiniin jaa. Maaliif inni bu'aa biyyi hedduu keessa waan qabsoo Oromootiif qabsaa'e. Arrallee kiisha isaatiin sirboota adda addaa baasu jira. Isa bira dhaabbachuu qabna. Harmee isaa biraas dhaabbachuu qabnaan isin jaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaadhaatu miseensa waldayaa tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaati. Akkasumatti dura ta'aa baandii qeerroo ganamaati. Wallisaa kadir haramaayaa bira haa dhaabbannu. Haadha isaa gargaaruu jechuun haadha teenya gargaaruu jechuudha. Kanaafuu dirqama lammummaa haa baanuun isiniin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee amma wanni asii argamneef wallaa keenya haati kadir haramaayaadha. Anilleen akkaan gaafachuu dhufetti amma ijoollee tana wal qunnamnee jechuudha. Namni gargaaruulleen hin jiru dhugumaa bara dheeraa dhukkubsattee mana keessa jirti. Nutilleen anilleen gama kiyyaa waan hin danda'u ollumatti gargaaruudhaan ture jechuudha. Bara dheeraas dhukkubsattee cisti mana keessaa sunoo jaalli akkuma ijoollee amma isin agartan kanaa jechuudha. Rakkinni isiidha. Waan san ta'eef gaa ilmaan isiitis waan takka harkaa hin qaban rakkinni guddaan kanaan jaa. Namni gaa ollaattis nama hifata nama gargaara waan qabanillee ollaan takka numa laala. Rabbiin rahmata keessa kaa'e wallaahi rakkina irra jirti mee doona argatte jeeti. Egaa obboleeyyan keenya ollaan keenyas akkana jedhan amma qal'oontumatti gama ijoollee xixiqqoo sanitti naasisin dabarsa ijoolleen xixiqqoon sanis waan jedhan kan waliin dhageenyu ta'a. Gamanatti rakkinni wallaahi gaa rabbumaan nama harkaami ilmaan kanammaa akkatti dhiheetti bari'uuf rabbumaa beekaa jechuudha. Ilmaan hunoo isin agartan daa'ima kana barnoota amma huccuu idaarra ka bitteef hin qabdu waan sumuuni waan mana keessaa qaban hin qabdu waan santeef jecha mee ilmaanis gaafadhaadha. Barnoota illee dadhabanii karraa hafaniitu jira amma ijoollee tana keessa. Amma gaa hunoo sadarkaa wallaahi namni isii laalee rakkina isii qabee rabbuma khaaliqaa beeka. Rakkina isii jechuudha. Kun akkuma naagarta kana bakka kanattiin taa'ee jimaa gurgura dhugumaati gargaarsi namni takkaa gaa maal godhaaf waan takka hin godhuuf. Kanaaf jecha mee ijoolleedhaas gaafadhaa rakkina isaanii
rabbiin isin hagargaruun jaa kakanneef illee rabbitti haa kannu jenna. Ani hayyatiya nidhukuba dalagachuu sin danda'u humna sin qabu mucaan kiyya fiigee olii gadu macaa waan naa mul'isaa sin qabu tanaafu unkaan waan biraa fixeetiin kaartaa narraa qabamee mangistiif liqii fuudheerraa kanne ganaa na eegitu kaartaa sanirraa bakka meeqa dhaqee tabaan baasa jee fiiga tabasaa kanii umarraa harkin afran qalloorraa kanii waa takkan harkatin nu macaa hiraarumatti hin jira saniifu dhukkubni kiyyaa amata lama nagga'ee jira ol ka'ee dalagachuu hin danda'u waan inni akka numaan nyaadha ijoollee ilmaan haadha hin qabne guddisu jira taniin hiyyeeyyii guddisu jirtanaaf jecha waan biraatii miti nyaataa dhugaatii kiyyaa osoo hin ta'in dhukkuba kana kanii mucaan waan haakimuun dhabe kanuma na gargaaraan ilmaan Oromoo babal'ooti jaanja. Bakki itti argamnu magaalaa Direedawaati naannoo ganda garaadhaa manni kadi artistiin keenyatti jiraachaa jiru mana duboo gartee artistii Oromoo irraa hin tolle namni kaan makiinaa qaba innaa mana dhiisaati artistiin keenya manni inni keessa galu akkuma arkaa jirtanii mana kana fakkaata egaa obboleeyyan keenya artistiin keenya hedduu cinqamee jira dararaa keessa jira dararaa kana keessaa ba'uudhaaf shimintoo akkasumattis ammaalummaa dalagaa jira ogummaa ni qaba ogummaa kanarratti akkamitti deebisna namoota hedduu gargaara duboo gartee waan ajaa'iba namatti ta'u kauma akkana keessa jiru haatisaa akkana keessa jirtu maallaqa itti ergame kana fuudhee amaanaa geessee namoota gargaaraa jiratu ummaan isaas akkana cinqama Oromoo fi yaadatu kana kan ture amma qallattumatti gama Kadiriin achiis dabarsaa mee Kadir yaada inni qabu isin yaabsu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani duraan durse dhugaadha yeroo dheeraa hidhaa keessaan ture hidhaa keessaan hin bahe karumaa gartee hojiitii fi karaa aartii Oromoo keessaan dedeema sanuma hundaanuu nama 400 fi 500 ta'a namni alarraanee erge nama meeqa kaniin gargaaruu jechuu isaaf takkaan dhiiraa namaa nyaadheen beekoo kanuma warra keenya kun akkana jiru jechuu warra keenya kana maaliif hin ilaalle namaatitu alarraa bilbilee amma immoo biyya biraatirraa bilbilaa ana waan nasa'uu jechuu kaniin gartee Kadir haramaayaa yeroo jaan akkaan nama waa qabu itti fakkaata jechuu footoo fi moobaayilaan kaanee gartee huccuu takkitti uffanne tanaan gizee kaanee namaa wajjin footoo gadhiifnu takkittuma san feesbuuk irra ilaalan malee jiruutiyya takkaa keessa garagalanii ilaalle jechuu sanumaafu yeroo dheeraadhaan hedduu waan cinqii gama kiyyaa nama dubbatuu fi nama narraa illee haasa'uun agarre Markaa jirtan waa takka artistiin keenya Oromoo irra dadhabee Oromoo jala osoo deemu waa illee dhabee artistii keenya kana artii Oromoo irra jabaadhu jecha gargaaraa ture dalagaa dhabee artistii keenyaas Oromoon waan itti ergan laaltee achumaan caljatti ekspoortii illee namni isaanillee ispoonsara ta'us hin jiru Amirsha hojii diraamaa hedduu dadhabe diraamaa irrattis ni jajjabeessan sirba irratti illee ni jajjabeessan ture. Ani waliin hin dubbadhu yaa ilmaan kiyya bakka jirtanitti gargaarsa na cinaa dhaabbattanii gargaarsa naa gootanii humnaan qabu bushaan kiyya ijoolleen tiyya dalagaan qabdu faayidaa qabdu gargaarsa kaartanii ilmaan kana na gargaaruun isiniif haafadha hayyoo tiyya isin cufa keessanuu xiqqaa guddaan waan qabdan sun isiniin na gargaara na cina dhaabbadha amaarri jechuun irra bitachuu jira irra gurgurachuu jira rakkoon akka isa jiru anaaf يا أخي إنسان والكفر كتيه له يمدو ربيتي هل كان برديراتوس بريء يوم هفتي أبيه مرني رب مجيرتي أكنات هفتو قويتك بارتي مفكين يقردو شنبرو لبارلتو ميتي لقراتي
خيسا قل